لا إله إلا الله. Utuun jiru rakkattee hin jettaa? Utuun jiru waa hin nyaattu dhabdee hin jettaa? Utuun jiru ilmoon kee jaaltee hin jettaa? Yoo jenneefi wallaahi ati keenya biraa waa qabdi. Utuun nyaattee kudhaa ta'a goguun bultu hin jettaa? Hattuudhaan jedhaa irree qabdi. Namni tokko dhugaa wajjin jiraatu gaafa jettu qalbiidhaan wajjin jiraachuu. Waan itti rakkatte utuu ati naaseenan sirraa beeku. Waan ati jaallattu utuu ati naaseenan sirraa beeku. Waan ati jibbitu utuu ani haasa'in kan sirraa beekuu danda'u. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya jedhamee qalbii namaa keessa seenuu hin danda'amu. Fakkii tolee guyyaa baatu. Sigalee isa abbaan ba'u deemiti immoo isa of keessaa baatu. Inni hamaan. Sigalee maal kana baasee maal kana agarsiisu jira. Hulaa qalbii keessa keessa maaltu qoodinaan ibsa hin deema. Hulaa qalbii keessa seenee immoo sababa maalii bahe? Daawwattoota ajandaan haasaa kan yeroo hunda namni isinis haasa'ame rabbii irraatiin. Mee obboleetti keessa naaf seenime. Yaa namni kun wal beekee qofa wajjin hin jiraatu. Bakka ati nan agarreetti qalbii keessaa wanti qabaadhee jedhe si wajjin hin jira jechuudha. Kan si arguun qabu dirqamaa miti. Si wajjin hin jira jechuudha. Qalbii yookaan qalbii koo keessatti mana jaalattee galta. Qalbii namaa keessatti nama jaalatanii galuu hin danda'ama. Waanti jira nama tokko qaamaan utuma wajjin jirtuutu iyyuu si bira hin jiru. Tokko qaamaaniif walirraa fagoo jirta bilbilaan illee wal bira jirtu qalbii kee keessa jira. Waa wayii galchee. Tole amma akkas taanaan nama maaltu walitti hidhaa? Maaltu walitti hidhaa? Maaltu biraa dhibaas? Mee maal jedhaa? Ilaa namni waan baay'eedha walitti dhufe. Diiniidha walitti dhufe. Hojiidha walitti dhufe. Oolummaadha walitti dhufe. Walii wajjin dalachuudha walitti dhufe. Naannummaadha walitti dhufe. Waan baay'eedha walitti dhufe. Kan walii wajjin garuu eega walitti dhufe hamma gaafa dhagee walli qabrii galuutti addaan baay'ee jira. Kan adeemsa Guyyaa keessatti ofii bahu. kan ofii bahu jira. Kan otoo harkisu inni didee gadi jira. Kun maali hiikaa? Walitti dhufeenya irraa sadiidha. Dhalaa maal jettee kaasis beektaa? Miseensa hojii tokko hojjechuu walitti fidaa. Waajjira tokko hojjechuu walitti fidaa. Ilaamee dubaraa isaa keessa waan sun fiyyaan inni lafa itti bal'isa hojjetu. Guyyaa barii seenaan irraa dhalate jedhaa. Seenaan irraa dhalate hin jedhaan. Guyyaa irraa dhalate jaalalli rakkoo keessa biif qabu. Jaalalli rakkoo keessa maal biitiif qabu. Jaalalli jirri waliif qabu. Jaalalli jirri lafaaf qabu. Jaalalli kan qabeenyaan qabu. Eessaa akka hin tuuti ilaalaa fedhe. Har'a warra mooqee dhaqumatti tooyya qabanyaan jedhamu keessaa baay'ee mustahiila. Yoo xiqqoo gaafa bara duwwaa bakka duwwaa qaban beeku barbaadiyaan itti malee. Kan waan nuti dhageenyuuf jira ijoollee qaba. Ganda keenya samaatu jira beeku. Gamaasta ture beeku. Namni akkanaa ta'e ni haala silaa jiraata. Qaaliin tokkotti dhufni baashii fagoo naani maa shifa kootu jechuun foon kajeedhaa jedhan isaan tokko. Innaan kajeentu wallaahi. Sangaa kajeellee. Shee diriiskoo. Situ foon kajeedhaa sun sangaala qabu. Sangaala qaba. Shee diriiskoo. Angwaan itti bisa qabu sangaala waan itti bisa qaba. Farankaana bisa sangaala simu waan itti bisa qabu. Erga rabbinaa jaallatanii. Rabbinaa jaallatanii. Wajjin dhaqaa jiru naa jaallatanii. Jala finaa jaallatanii. Jedhanii sangaa keessa waan keessaa fudhanii lafaa walitti uffisanii qalanii biyyi naannoo keenya keessa waan kanaa jiraatu. Qalanii namni jibbaa kun bikkee wayii qaba beeki gaadha. Jechuun akkuma hundaa qaba beeki waan akkanaa. Kanuma wajjin qaalii tokkos baalee kana jiru. Namni jennu jira tokko jennee nu haasofnu bicannaa ni batti. Kannaan iki xiqqaataa jennee nu baay'ee nu mootummaan kana nu baay'ee beektu dhafaasaa jira. Malee deemuun iyyuu jira. Baanee hattuun tokko dhufee hattu itti beekan isaa. Durii isaa seentu dhiyaatu itti kan. Dhufee akka ta'e isaanuma maali gara nama beeku biraa waan keessa ta'e boolloo isaanii bakka ta'e boolloo isaanii keessa isin qabaatti. Itti bakka isaanii waan kan itti baanee kan itti baanee naasaa jedhan waan beekamu. Atutti kan duraan saya abis aku saling mau dengar dulu. Amma berangkat tunjuk ini.
hattuudha jira jetta akkana jetta kan jetta akkana jetta kan jira jibura jetta utuun jiru bakkattee jetta utuun jiru waan nyaattu dhabdee jetta utuun jiru ilmoon kee jaaltee jetta yoo jenneefi wallahi ni kan rawa kan utuun nyaatee kula ta gabo bultu jetta hattuudha jira irree qaatti baay'ee taasifame baay'ee namni fayyadame namni hojii fayyadame kan biyya sana seenee hamma yoona hamma maqaan itti sana deewwan adda addaa kan irraa qabaana ta'e yaada yeroo hunda. Garummaan yeroo kana Hin gaanga'u baay'ee boolonni sama ta'e qaba ta'e asitti godhaan ni baasi. Tun jiru waafa jedhan madaabaraa fi bu'uura maatii jettee jedhani itti lolanii madaabaraa itti buutanii kan keessatti kan Akhirnya, ada markas sama kamu. Silakan cuci rumah bodoh menangkap bani bodoh ini. Bahasanya all bahasa. Tanya orang ni ada tu. Bahasanya kutu kita ada video kita ada orang mobile bahasa nubar ada biasa kes nanti di kutu kita ada video. Apa video kita cakapnya kapai macam apa ini urpulin rumah hai pakai dasar kesi siapa nampak kutu jadi nari. Así vas a subir en el cuarto de niño. Voy a subir más. A subir en el trabajo con tu momento a tu lado. Voy a la a ni de la chacari. Un montón de canasas de mi circuito. Ahora que se pisa, me voy a decir en Kenia. No dije a tu dinero a tu ley. No me viene a ser malación de la tu ley. Haywan malación de la tu ley. An si on tini ni gafo fra de ga ta sky de na maka wando da tino ma ce tin kani ge saba da bajira maru jidai amma biro to ko ke sanan ni wajin jira tuna ina sura ga je da me shi ta ta wajin jira ci me ni to ku ga wajin jira ga fa jittu an bi da wajin jira ci wa tarakkate وتواتي ناسينا سرابي وانا تجاهلت تواتي ناسينا سرابي وانا تجبت سؤالي تاسي سرابي منجو الدين تكاليف سناغنتا تواتي نكاليف وانا تجديمتوف ام بيكو يقول الليس يرقاون بالتبري فانا لك أبو تجي أبوت تو أبو أبتم يقول لي شكرا لك إذا أبو تكاليف اللي بيكون ناوتو يقول لي واسي بطل Wasi waktu jechu barang berpun Islamumma rais pagar cari beli mana nanti tu kerja kau nulis Assalamualaikum gafsin je lo kalau info komisi kulura asyik orang tu kau anak rasa itu kekamu ni dah misalkan negan sebab jerat jadi dia mari kita amat iman khas itu ni acur dia aku tanah amal pun kesumana dia kerap tu Kudatnya tiga. Kesumana biji kudatnya kan tiga wajib nampak. Akami kesumana biji cakap agama lagi ni keso wajib. Mal kan ini apa? Hati manas, kalau makal pikap. Maksudnya sakka kan, mari fakir ni mau kambing tu. Wajib jual sedikit, aku pesen jera. Jual ko setan sesuatu fisau. Kesumana cina ni boleh. Jolle wan warga masuk cika kabar wa peristiwa wa kesan jelas masuk urusan jolle rafti ga jolle wa ikati rafti ni ada rafti mas nyata jolle sai kopi seri film amma ga kan ko yojer nyata wajin nyata lagi semua ko fuan ke ko wajini wajin nyata shogun mo kari akama mana nikah Padang man ko tenna ko mana kai pakan tu sutan kai padang sa Kayaknya itu kalau jadi semua kita jadi Ivan Islami jadi kawannya sama Fakisli semuanya tertidur di sana nanti kufe karena magafir itu kalau waktu ini bikin sesuatu aja jadi lebih sakit terbalik Yang itu masalah dia, memang kayak ni. Macam jadwal kerana garden ni mereka hari waktu ni mereka balik tu makan mati. Jadi benda satu sama dia. Satu sama. Aha. Ambil dia ke sama. Dia dia ni. Dia tu nama mafra nak aku. Dia berbalik dia mu. You tidak buat jinjit dia nak cuci ruang mana ni. Saya tak ada. Buat jinjit mana pada jadi kamu. Nama tu kan di ke soal kacuf dia. Mati. Udah kena. Dah kena. Ni malfa.
maal qaba? Inni kaa'amee ulaagaa sabummaa kaa'ate, horii kaa'ate, aangoo kaa'ate, warqii kaa'ate, waan shaamshin Nadeegaa kaa'ate, nadeegaraaf nadeegamu kaa'ate malee rabbiin utuu kaa'ate qalbii keessa ol kaa'atan. Rakkoon isa jabeeffata. Qalbii gaafa rabbiin qalbii keessaa dhabu waan qalbii jaallatu qalbii keessaa dhabaalee. Qalbii keessa wal kaayisanii qalbii keessa wal baasu. Amma hojii jireenya yeroo jedhamu namni kun achi gargaaramu akka deemaa ta'e yookaan iddoo biraan suuraan. Sitti dhufa achi as gara deemaa nama maal taa'ee namaa tuuma. Namummaatti deema. Amma yoo waa'ee namummaa sofne amantaa sabummaa naannoo qabeenya maal kun as keessa galuu qabu. Nama gaafate jechuudha. Ilma namaa kana rabbiin akka inni hayawaan illee hawwatu akka mareeftu taasisa. Diina isaallee akka inni firoofatu. Nama isatti malu illee akka inni isa dhiisee qalbiidhaa jagaadhaan ilaaluu miti. Namni kun haala wajjin jiraatu kana qalbii keessa wal kaahannee sadarkaa deemullee yoo dadhabne ulaan qalbii irra wal kaachuu waan ture. Yoo moosii yaaduu haasaa jabbooti mata duree dhaabee yoo si yaadee yaadame si yaaduu kun waasii ta'uu keessaa kana kan jennu daaduu biraatti deebina. Deegana gurgurtaa jira. Yoo siif waawwachuun waasii dhabuun ilaa maqaan isa kumaa turanii qalbii namaa keessatti kan ta'e akka naannoo keenyaan. Rigaa namaa hin rigaa. Nama waa ta'uun kun isin beeku qalbii namaa keessatti hin danda'amu. Achi tufe achi keessatti of eeguu, achi keessatti tikfamuu, achi keessatti of tiksuun, achi keessatti nama tiksuun, waa tiksuun xiqqoo si hin ulfaata. Amma nama qalbii namaa keessatti seenamu. Amma qalbii tokko suwaaqii qoritti namaa kenna. Hin qaban waan namaa kennu. Ofiisaatii akka rabbii ofiisaatii akka rabbii jiraatu ofiisaatii kennu. Mootoo namaa sina kee jedhanii baay'ee haati mana sanii ishee qabu. Raati maaliif abbaa mana sanii firaa mata namaa Barbaadni namaa kun bishaan bahu rakkoo bakka bishaan bakka wal buufaa liqii bishaan bahu rakkoo bishaan liqii buufaa namaa kenna. Suwaatiin mura guyyaatti maraa nyaata guyyaa suwaatiin hundee gabaa keessa uummata hundaa fira. Kaanii suwaatiin tumee lolatti namni akka isaaniitti qaban namni godhan jamaa baay'ee maaliif fida? Waan wayii lafa kanaa godha waan wayii dhaabbitti kan nyaata kanaa godha haa jireessi mataa isaanii keessa kaanii dhaamsi an qabu maal jedhati. Ilmoo waa'een kun itti haasofna ammallee hin jalqabneenu. Mata duree ofii hin bal'ata. Wajjin jireenya maaltu fida? Wajjin jiraatu dhaboo maaltu fida? Wajjin jireenya maaltu fiduu fi wajjin jireenya namni jaalala ofii gaafa qabaate. Wajjin gaafa walitti dhufe. Wajjin yeroo baay'ee bakkeetti jaalatanii sigaret achumatti dhiisee wal biraa. Hidhii qe'ee jiraan wajjin jireenya kana asitti of hin hojii dhufe yeroo biyyoon nagaan jiraatu kan namaa jiraachuu nama dha. Farsanaa dhibba dhuunfaa dhufti namaa kun gaafa ofii rabbii wajjin jiraatu, gaafa ittiin qabu, gaafa bakka ka'ee qabu, gaafa bakka ka'ee qabu yaadu nama wajjin jiraatu keessaa dhibbisu. Qalbii namaa keessatti jiraatu fakkeenyas atamaa imammaa keessatti qoraangilee baatee galchu namni karaa asitti dhumaatii dhabeeta anaadhaati. Haadha tiidhaa fi atoo isaaniif hin baanne maa hin jiran dhiboo barakaatti dhiboo barakaatti. Atoo isaaniif hin baanne si gadatti karaa deemaaliiti. Minaan nama suura kan ijaarti wayii karaa taphatu baatee baatee takka baatee laafta. Aadaa qabna fi jireenya qabna fi yennaan ummataatti baay'ee barbaadu qalbii mataa koo hawwata. Naatas nama garsii jedhamu ilaa jarantii waan gargaartu bakka na godhee jira keenya waan kanaa hin jedhamu. Bakka dha jeebila salaamu alaikum.